Mootummaan Itoophiyaa kaffaltii paaspoortii baasuu haaromsuu fi viizaa kennuu dachaa sadii dabaluuf kan jiru ta'uu beeksiseeti jira. Ejensiin Immigireeshinii Itoophiyaa akka jedhetti kaffaltii paaspoortii kaarmaan dura qarshii yookiin birrii 700 ture amma paaspoortii fuula 32 qabu baasuuf birrii 2,000 fuula 64tiif immoo birrii 4,000 kaffalchiisuuf akka jiru beeksisee jira. Dabalataan viizaa investoroota jalqabuuf kan jedhu ejensichi hogganotaa fi qooda fudhattoota kaampaaniiwwan biyyoota alaatiif viizaa waggaa 5 doolaara 1,000 fi kan waggaa 3 maaneejaroota fi daayireektaroota boordiitti qophaa'e ammoo doolaara 750 gurguruuf jiraachuu himeeti jira. Investorooti biyyoota alaa armaan dura wayita gara biyyaa seenan viizaa ji'a 3 qofatu kennamaafi ture. Kaayyoon koo investoroota biyya alaa jajjabeessuuf kan jedhu mootummaan biyyatti yeroo muraasa keessatti garuu bajeta birrii biiliyoona 2 dhangalaasuun tajaajila kana saffisiisuuf hojjechaa akka jiru balballoomsee jira. Kana malees lammiilee Itoophiyaa kan paaspoortii baafachuu barbaadaniif ji'oota 3 irraa gara ji'a 1tti gadi buusuun Ejensii Immigireeshinii Itoophiyaa beeksisee jira. Namoonni saffisaan paaspoortii argachuu barbaadan garuu guyyaa 5 keessatti birrii 5,000 kaffaluudhaan fudhachuu danda'u jedhe. ዜና እረፍት። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከዚህ ዓለም በሞት ተለዩ። በሕክምና ሲረዱ ቆይተው ከዚህ ዓለም በሞት ተለይቷል። የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብም መጽናናትን ተመኝቷል። Ani ira vinjada mbego ka tusenit tema haye I am boy jarame ma mal to do bar boy sanite ko ma boy jaranjan to mal to do boy yaran lucky I am boy jara I am boy ma jara kalisa I am box Lucky, ma yokan boy yatta yoka. I boy sani tibar. Box lemit. I am boy. Jeda me ufin. In boy bo. Ma fakenya. I am garle jeda. Aha. Gare me ka kesi jirtaret. Gare mi tibar. Aha. Gare ati kesi jirtu kana an gare duarte timit. An gare dirat. Hayya kamalira sanu. I am boy jeda. Latti kenna garen kenna boychan kabu keessani ka boycha kabu male dubartii kabu male dirrin bo jaba jeda hayya I am happy jerame I am happy aha adatina rabsa jirtayu sanyikiya to happy da latti barkun ingilif happy jede male tokkoma ingilif masalin na rabsa jirta happy jette मुबारक अक्कमते मैं मालते जद मुबारक अक्कमते अक्कन तहिंका बासबो हिंगर तू सबो वानी सब अक्केसा होग्गा फेरन डगा आफानी चुक्कालनी खरा आफानी सलाबन होग्गा फेरन इम्मो वा फूलत दिबनी बिनेन सब अक्केसन बरबो वा संकोफा मिति गुय्या दिवुचु याफच्चीसनी कामस दिगच्चीसनी हिंगर तू बो गोग्गा इन्नी दिस्ती मदक काते डीचिसु माली हिंगर गार्रेन सिंजेबर सलामा सल्फी mana kana maal akkaminta du'aa godhaa fi deemaati अबो मुबारक सबो सुमाकुन Lala wanni gole lala. Nama biraan seenaa nama mubaarik. Darbadhaa akkanatti lafa. Aboo anuma akkana godhan jettaa barsanu. Egaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo ashamaa harka isin fuune isiniin jecha Oktoobar guyyaa takkaa obboleessa keenya asilii namni hin beekne hin jirtani akka waan sodaatee mudhiin cittetti jidduu tana laayifillee dhiisee jira akkanaaf dirmattan jechuudhaan waamicha ilmaan Oromoo hundaaf dhiyeessee jira. Egaa asliin bashaasha namaati yeroo baay'ee ni qoosa ni taphata ammoo waan qabu nama duubaachi hin kaatu bargaa leencummaan inni namatti ergaa beeku osoo walitti qabanii mooraa takka ni guuta. Hundaafuu bara kana namni hagan takkasirraa fudhateet hagan takkasii kan
sanuu gaasiliin warra kaabaati wajjin tapha qabaa kana hin irraanfatinaa isiniin jecha akka injifachiiftanii nu boonsitan abdii guddaa isin irraa qabna. Oktoobar guyyaa takkaa jechuudhaan haala kanaan isiniif dhaamee jira. Kana waan ta'eefis kabajamtootaa fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo Oktoobar guyyaa takkaa asillee irraa hin hafinaa isiniin jecha nutillee irree gamanumaan leenca tokko nurratti maddabanii nuti takkaa leencuma sanuun garree komentii kanalaa haala kanaan shanshan as jalatti laayikii ta shanshanii tana tuquun ol ergaa isiniin jenna. Tole gaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo har'aan tana gaa kanuma isin yaadachiisuudhaaf dhufne waan nu waliin turtaniif galatoomaa aslii biraa hin hafinaa. Addunyaa kanarratti lakkoofsa tokkoffaa irratti na jaalattanii mi'a lakkebbo. Maa lakkoofsa sadaffaa irra si jaaladha. Nama lama na dura jira jechuu nama lama si dura jira isaanuma san naa hima addaan eekkanna. Isaan si hima rakkoon qabu shaantaa qopheeffadhu. Hayyee naa hima tokkoffaani haadha koo, lammaffaan abbaa koo, sadaffaan si kana diddummoo karaan duwida lukkuu si haa ta'u. ቲክቶኪ ማኪ ኦሮ ጃመሬ ራቹ እንደ ማኪ ጆወር ራቹ ቢካ ዲምተኒ ራቺ ስናኛ ራቺ ስንጉ በጠብ አጆ ማኪ ናጀ namni takka kashukutii jee barreeffamu haa dhabamu mana fayyatti namni takka kamaakii jee barreessu haa dhabamu way maakii maqaan koo maqaa kee miti maal galgabee umtate garmaamu tola foon haadha koo allaal foon haadha koo raachuun HP ኢየሱስ ስፖርተኛ ነኝ እኮ ቀጭቀጭ ጎሌዲ ማለዳ ወልገገላ ፈለታ ቢሎ ጎደ ነመ ማኪና ቲክቶክ ራቹ ሲሙ ቲክቶክ ሲሙ ፕሮፋይል ገቀም ይላሉ የገለ ማኪ ኦሮ ጃግዘን ገቀም foon haadha koo gar maraataa koo sooressa koo foon haadha koo raachuu fokokkotaa koo kan keessan ta'u malee maalis ta'u nan dabbar raachee kiyya qeerroo koo inni fikiretti tokkummaasi mirga kee daabboo koo tiriidantii koo dinnicha koo bareedaa koo qorunfudii koo basoobilaa koo my husband wayye yes your husband eenyus taatu dubartii shaaqaa koo jinnii koo foon haadha koo koshoroo godhe hattuu godhe saambusaa koo leenca koo umburriin fungee koo xeerii koo isheen kun illeen taatu xormaastikaa koo tiriidantii furnoo koo garmaantuu koo kaarotii koo maammee koo xaasaa koo akka lakkoofsa warra faranjoota bara 2022 Noovembar 26 shugguxii Oroo fi Indalii faamilii yookaan maakii Oroo jechuun nama beekamu tapha lammaffaa qabanii jedhan. Akka Itoophiyaatti halkan sa'aatii 4tti kan eegalamu geeba waancaa baraa lola lammaffaa Kaayiroo hirmaattonni giiftar Oromooti jedhan. Moo'achuu malee yaayyuu takka moo'amanii hin beekaman jedhan. Abbaan fedhelleen dhufna harka micciiranii osoo hin jaallatin imimmaan ciqilee naqachiisaa ofirraa boochisaa galchuu jedhan. Har'a immoo nama yaayyuu foddaa tiiktookiitiin ilaaluu fi dubbisuuf hawwitaan tiiktookara guddatan taate. Maakii jabduun talaa sooretti isaa bal'aa ogeetti siyaasaa mootii qarree Oromoo moohii galii moohutusiif maal qeerroof qarreen Oromoo akka hafne irraa waamicha kabajaa taasifna halaalaa kabajaa isiniif mala warri nu dhageessan Eeshiyaa fi Awurooppaan warri gaafa xiiqii hiriirsituu leencaa kootubbam godhigaa guyyaa si fakkaataa. Kan qabutu ofirraa qolaata guyyaa gaaf maakii eenyuuf qosaata shugguxii Oromoo hunduu si jaallata si magayyaa Afrikaa kan jiraattu Saharaa isinin daganne yaa Ameerikaanota mootota leencotaa firfirsidaa beekee yoo garmaamu tala bookki sirra marsi sodaachisi diin kanaaf si abdan yaa biyya doolaara osoo sin jirtanuu eenyuun nu fokkoora.
isin hoo maal jettu yaa Afrikaanota isin yaamnu uwwaattu kan isin gaafan gurra qabdanii fiddu jean gaafannaan sitti goomti mucaa jireenyu qaala'e lubboon nu siiqe kokkirra nu ga'e maalitti beekna gatii leencaa akkata jechuun rakkina siyaasatiif yookaan qaaleensa jireenyatiif Afrikaan booyarra jirti jedhaan taataatuti anis ergaa isaaniif kenne keessaa humaa rakkoon qabaannan bitadhu dhabnaan taaptaapi manjabaadhu yoo naqachu wallaalte moraachuu dubbifadhu jechuun balbaloomsi. Biyyoonni Arabaa keessattuu Arab Kaliijiin faaxeewwan Oromoo gadiimiif jadiidin ibsa baasuun of qopheessaa jiraachuun guyyaa maakii eenyu tafaa ililirraa haga leencaa taaptaa bitolchine kun sheer laayikidhaan uummata biraan geenya guyyaa kan Oromoo bal'aan akka maakirraan hafe shugguxii Oromoo akka mataa ol qabachiifnu jeen waamicha Oromoo hunda isiniif taasifneef wanni kun taphatahullee maakiin akkuma beekamu siyaasa keessatti warroota kaabatiin baay'ee jibbaamti arrammoo Oromoon isaa bira dhaabbatee mataa isaa ol qabachiisuun baay'ee murteessaadha arra nu bira kufte jennaan ummanni akka lafatti irra deemu beekaa waamicha obbolummaa isin ulfaadhaa kabajamaa kan qabutu ofirraa qolaata guyyaa gaaf maakii eenyuuf qosaata shugguxii Oromoo hunduu si jaallata si magayyaa Afrikaa kan jiraattu Saharaa isinin dagan yaa Ameerikaanota mootota leencotaa firfirsidaa beekee yoo garmaamu tala bookki sirra marsi sodaachisidiin kanaaf si abdan yaa biyya doolaara osoo sin jirtanuu eenyuun nu fokkoora. Isin hoo maal jettu yaa Afrikaanota isin yaamnu uwwaattu kan isin gaafan gurra qabdanii fiddu jean gaafannaan sitti goomti mucaa jireenyu qaala'e lubboon nu siiqe kokkirra nu ga'e maalitti beekna gatii leencaa akkata jechuun rakkina siyaasatiif yookaan qaaleensa jireenyatiif Afrikaan booyarra jirti jedhaan taataatuti anis ergaa isaaniif kenne keessaa humaa rakkoon qabaannan bitadhu dhabnaan taaptaapi manjabaadhu yoo naqachu wallaalte moraachuu dubbifadhu jechuun balbaloo. Mootummaan Itoophiyaa kaffaltii paaspoortii baasuu haaromsuu fi viizaa kennuu dachaa sadiin dabaluuf kan jiru ta'uu beeksiseeti jira. Ejensiin Immigireeshinii Itoophiyaa akka jedhetti kaffaltii paaspoortii kaarmaan dura qarshii yookiin birrii 700 ture amma paaspoortii fuula 32 qabu baasuuf birrii 2,000 fuula 64tiif immoo birrii 4,000 kaffalchiisuuf akka jiru beeksisee jira. Dabalataan viizaa investoroota jalqabuuf kan jedhu ejensichi hoogganotaa fi qooda fudhattoota kaampaaniiwwan biyyoota alaatiif viizaa waggaa 5 doolaara 1,000 fi ka waggaa 3 maaneejaroota fi daayireektaroota boordiitti qophaa'e ammoo doolaara 750 gurguruuf jiraachuu himeetti jira. Investorooti biyyoota alaa armaan dura wayita gara biyyaa seenan viizaa ji'a 3 qofatu kennamaafi ture. Kaayyoon koo investoroota biyya alaa jajjabeessuuf kan jedhu mootummaan biyyatti yeroo muraasa keessatti garuu bajeta birrii biiliyoona 2 dhangalaasuun tajaajila kana saffisiisuuf hojjechaa akka jiru balballoomsee jira. Kana malees lammiilee Itoophiyaa kan paaspoortii baafachuu barbaadaniif ji'oota 3 irraa gara ji'a 1tti gad buusuun Ejensii Immigireeshinii Itoophiyaa beeksisee jira. Namoonni saffisaan paaspoortii argachuu barbaadan garuu guyyaa 5 keessatti birrii 5,000 kaffaluudhaan fudhachuu danda'u jedhe. ቁጥሩ በዛብኝ እላለሁ ቦስ አኑ ሞቶረ ጊዜ ሊከነ ሞት ይላል ሲማቱ ረይበር አነ መነርከ ጆለ ቶፕረ ይራካ ነው ኮሮና ጎራባ ቦና ደቁ እኔ እኮ ቁጥሩ ነቲ ባየቴ ማለት አንጀ ዳንተ ani bishit ara prince mangisti fona dago garmam tola hati ko adutu ati kuma dalch fona dago garmam tola adi no wala gade garmam tola wan barbada dabi maka bada adabi akabada guys undum tikesan malu na jallatu tanan ana kan gamadu prince folona goda የማንም ልቅም ከመሰው ልካክ መደናምጭ ነጥፋቴ አንተ ሰዲና ሞና ነጥፋቴ ሰው የለም ምናምን አንተ ፕሪንሶ ቦስ ያ ረብ ተና ራይቲ
Prinso mangisti. Pada lo minuruma gangenin talte jedhani kan jiruuf bari darbee kan du'ettanu dhiite jedhani seenaa keenya himannu malee akkasitti jechuudha. Seenaa keenya himannu malee mormi nuni muuni du'a malee maaloo 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 garmaa mutolaan sifan koo mangisti badaa loomi nurruma gaangenin talte jedhani kan jiruuf barri darbee kan du'etta naman qabdu naan jetta firan qabdu naan jetta anan tiriidantii oromoo akkasetta homaa qo'annaa akkas gochuu miti እንደዚህ ጸጉር ማሻሸት አይደለም በፊት ነበር እንጂ መጥኖ መደቆስ ፕሪንስ ጭራሽ ገርማሙቶ ፎና ደቁ ፕሪንስ ቦስ ዋዮ ጉርሜሳዶ ፊራን ቀብዱን አንጀታ ፕሪንሶ ኑት ነቃይ ማለት ከአንድ ሺህ አየበይን በከዱል 1000 ነበርኩ ታየ 9000 ነቃይም ነው ጀላውጣለ ይታያል እንዴ የረው አዲኩማ ሰደት ረጅቱ ኩማ ሰደት ጨፈርቱ አዲኩማ ተከቶሪ አመካፍቲ ይያላል ነቃይ ነው ማለት ፕሪንሶ ኑት ፕሪንሶ ነቃይ ደማለ ማለት ፕሪንሶን መንግስቲዳ ፕሪንሶ መንግስት ጉርሜሳ ኦፊሻሊ ዋና ስራ አስፈጻሚ መነከናት ፕሪንሶን ኦፊሻሊ ዋና ስራ አስፈጻሚ መነኮቲት ኦፊሻሊ ዋና ስራ አስፈጻሚ መነኮተ ኤረፍ ግርግር ፋሚሊ ኦነር ራቹ ዋና ስራ አስፈጻሚ ፕሪንስ ኦፊሻሊ namni prince namni kumamde fadate rabbi jira gurmesa komentirati prince man ko amore tirara tutti che san komentirati amma boda na amala ujolle ki ya barate akka dumara wadar ba barate mone tur imboy siyasa boy chachi bidenji inni dis imboy Mabosa. Winner mentality qabaachuu qabda. Dukkana keessa teesse dukkana sana booda ifa dhufuuf jiru yaadudha. Namicha kana torba moo'ee takkitti moo'ee dhibbaasa. Torba moo'ee ani baay'ee otoo moo'uu argite taana gidduutti akkasan jedha. Otum namootu gidduutti maal jechuudha? Dukkana kana booda ifni jira jechuu kooti. Ifa anan arge kuno. Amma deebiitti dukkana taaf naa gora. Haa dukkana amma booda ammas ifa neeka. Foon haadha prince ዋና ስራ አስፈጻሚ መነራችሁ ገርማሙቶል ራጁን ገርማሙቶል አናው ገርማሙቶል ወይ ከያ ደብኬ ፉደን ከያንተ አከና እንደ አደብ ይራዩ አበራጁ ነቀጣታ ሲንቀጣ ራጁ ነንጀዲ ነነቆላመጢ ከይ ኤሚያየ ኩፋ ሳሙና ሲመዳ መታቂ ሳሙና ዲበቴ ሳመነ አዳዲ ጉርጉዳ ይለ ቶኮ ዝራቀባ አዳዲ ዋባዳና አዳምና ማና ወለወልት ቶኮፋ አሁርታ ማናገና ጋይስ ማና ወለወልት ቶኮ ሪፌንስ ገርጂ ሪፌንስ ማና ወለወልት ይገራየ አየ አሁርታ ማናገና መ ለማፋኒሞ ጋይስ ቦምቦሊኖ ቶኮና ከነ ዮካኒሞ ዶናቲ ሲደደሰ Gamma gana guys. Kuno achi gutan. Shan flowery shan one shan gutu na kenna. Shan one shan gutu. Flowery shan na kenna. Flowery lama tokko ta. Oh gute. Baka gute. Gute. Dabli na eka baka. Bonsa ko dabli na eka.
Tokko lafa wala walta. Mata. Dabillo guys. Guys dabillo. Lamammoo akkasidha. Akka quruphee piriis jettee utaalte yeroo digdama. Ara piriisoo mangistii. Guys dabillo. Boos. Foon haadha ko. Dabillo. Garmaamu tola piriisoo mangistii. Warnaa siraas fassaami. Guys, hundumti keessan piriisoo folona godha. Elaa dhageessetta elaa. Akkas akka kuruphee jechuudha elaa akkasitti. Akka kuruphee. Piriins. Yeroo digdama. Dhageesse? Jimaat. Diidamni guddaadha bara. Maal na dhibe nagasha? Jimaat jedhanii. Adabbii baay'ee sirraa qaba bara. Holaan xaxxaa'uun hin jiru. Tokko qabdaa na qaxxaata. Ka'iti qaxxaamishi. Ana duratti moo duratti qaxxaan? Rakkoon qabu na qaxxaata. Isa ka'i qaxxaami. Amma sitti meera kaani qixaati. Ka'i kaan jeeqiin bakka deemiti qaxxaami. Adabbii 3 irraa qabdaa, adabbii 4 irraa qabdaa jedhamaadha na jalatti. Inni uummanni waan baay'ee dabaru. Uummanni waan baay'ee dabaru. Dhiisaa gammadu. Maakkii firaachuun har'a wal fuudhu. Waggaa keessatti yeroo tokko nama. Uummanni bar maal jedha seena? Maakkii firaachuun har'a wal fuudhuu qaba jedha uummanni. Uummanni waan baay'eedha uummata dhaggeeffatta taana. Isheen Waggaa keessatti yeroo tokko nama waggaa umurii hamilee naatti barreesse. Yalla maal jedhee? akka seettala. Zillin akka quruphee akka sedhiiti. Intini siksiiti achi. Maakiin jedhee. Piriis. Siksi akka siksi. Akka natti mul'atu. Akka nuti akkas miti. Akka qurupheen sin jedhe. Siksi. Kaameraa raajisi. Kubbee marraa galma. Kaameraa siksi koyi. Fuulli kee muluutu ilaalamu qaba. Hin jedhu. Akka. Ani guddaadha bara kee kontaa miti. Akka qurupheetti akkas godhi ka akkas sassaabatu ilaala akkas godhi ka. Lakkaa ofii ammoo taali. Wilko. Jedhi qaxxaami adoko qaxxaami. La. Kamna bara. Ingau yeroo digdama yeroo 5 jetteetti 15tu siyaaf. Laa kuraan jedhe. Borcii keessatti. Piriinsee dhiqaa sirriitti ingiliffaan beektu moo? Ingilizyaa kan moo beeka biyya kana ingilizyaa akkamitti kenna? Piriinsee dhiqaa piriinsee is prince. ንጉስ ማለት ነው። ንጉስ ልዑል ማለት ነው። ገና በስተርጅና እንጭጭት Shampoo. Guys, Pilipilo banaataችሁ ባላ ይሄን ብቻ በቃ ጋይስ አንድ ቅጣትም አለብን። ፐርፊውም ሳዲኒ በናታችሁ ካለበት እኮ ካን አፍተመና ከነ አፍርተመ ጋይስ ፐርፊውም ለመጋይስ ቲጂ አፍተመና ከነ ጋይስ አፍተመና ከነ ዩ ካለበት እኮ ኩሳዲኒ guys you can kofia fenu guys perfume to kona da perfume to kona da guys perfume to kona da bala dum sayu gurba da bina mari dum beere na toko kabasibira amma bili da toko kabasibira bomara bira ngabdu anak da mamane amma toko na sana masimo
Aye. Sadiin. Guys, sadiin. Maal Sadi. Guys, wana mana kenitan sadi ni daa guys. Wana mana kenitan sadi ni daa. Guys, sadi ni daa kunun darbin. Bas wasfina me abbasam. Bas wasfina. Yes. Yes, wayne latin. Wayne latin. Wayne latin. Wayne latin. Ooh, yes. Sadin, utunjid. Malkaako boss. Malkaako. Wabiir galatoomi haadhoko. Siinan qashtiiko. Hunduma keessan I love you isin godha. Foonaa dhaqo. Foonaa dhaqo. Har'a nama baay'een fooloo gochaadha. Foonaa dhaqo naa jiraadha. Garmaamu tola. Caaltuu koo siinis godhe. Si godhe jechuun fooloodha. Ishii waan biraa miti. Ishii caaltuu koo. Waan biraa miti ishii. argattuun dhiibtaati waan hundaa hima goota. Wantu keessan waan biraa. Fooloo bareedduu koo siinis godheera. Fooloodhaan waan biraan yoon argadhe waan biraa akkasii. Biraan qabuun kaayaa daba bika. Adabbii si biraan qabuun. Ana si biraa qaba. Anoo. Abbitti. Thank you. Abbitti kuma naa guutanii. Eshi. Ijoolleen tokko jira hundi isaanii sooroma godha guys. Natti mi kan kee. Nana daba makkee. Adabbii tokkoffaa. Maal nyaatudha gargaraatti nyaattee quuftaati. Kan koo fiqiriin kan nyaachisu dabalu. Jaaladhee nyaadha seettetta miti. Midhaan fixe. Adabbii tokkoffaa. Bareedduu. Adda haftayi. Oromoo Adda haftayi. Eshi. Adabbii tokkoffaa. Akka harreetitti lafa argan galan. Lafa firaashirra lafa buute. Lammaffaa. Lammaffaa. Otoo bashannanee otoo sirba. Lammaffaa. Bashannanuu wayyu sirba sinii sirba. Hin barbaadu. Sirba baay'ee kolfisi. Boy. No. Boy. Akka gaafa mallataan du'e qotee bulaan Oromoo booyaa ture sanitti boy. Ka boo'ichaa barbaanna.